sagantaa BBC Afaan Oromoo. Yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadhaa bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqaba. Labsii yeroo muddamaa ajajaaf ture am ka'uuf maatiin gaazexeessaa OBN isaaf isaanillee rakkoo hamaa keessa jiraachuu himan. Wanni isa hin godhin hin jiru. Ilma namaa dhiisitoo horiin badhee sanitti hidhamu. Guyyaana duudaa halkan qorraa maal jedhee garuu ani sanitti ibsuu hin danda'u. Lammiileen Itoophiyaa jechi saalqunnamtii jedhu Google irratti barbaaduun addunyaa keessaa tokkoffaa rakkoo maan. Maatiin ijoollee isaa dhimma kanarratti hubannoo gaallee kennaniif. Ijoolleen mataan isaanillee heerumanii beeka waan ta'eef gaafa gaa'ela maal akka godhanillee maal akka isaan mudatullee. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an Asli Galgalo. Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaanii mani maree ministeerota Itoophiyaa walgahii ariifachiisa artaayin labsiin yeroo muddamaa ajajaaf labsamee jiru yeroo isa dursee akka ka'uu fi marii geggeessuun murtee dabarse. Hamza Hussein gabaas qaba. Waraana kaaba Itoophiyaatti jalqabee gara naannoo Amaaraa fi Affaaritti babal'ateen yeroo humnooti TPLF magaalota akka Dasee fi Kombolchaa qabachuun haga Shawaa Roobitti galanitti ture. Mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa akka labse. Labsiin yeroo muddamaa ji'a ja'aaf akka turuuf labsame kun balaa birmadummaa biyyaa mudate aggachuuf akka ta'e biyyattiin wayita sadaasa darbe keessa labsicha labsitu ibsitee turte. Akkuma labsichi labsameen ministeerri muummee Abiy Ahmad gara adda waraanaatti imaluun waraanicha hoogganuu eegalan. Humnoon TPLFis naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa yeroo muraasa booda baafaman. Itoophiyaan labsii kana kaasuuf akka jettu ka ibsite wayita marii biyyaalessaa geggeessuuf haala mijeessaa jirtuttidha. Dhukaasa dhaabuu fi namoota siyaasaa hiikuun tarkaanfii dhibdee karaa nagaan furuuf mootummaan dhiyeenya fudhachaa jirudha. Ibsi waajjirri ministeera muummee har'a baasee rakkoon labsii yeroo muddamaa labsuuf dirqisiisaa ture yeroo ammaa waan jijjiiramee fi sodaa jirus adeemsa seera kabachiisuu idileen to'achuun waan danda'amuuf labsicha yeroo labsameef ji'a ja'a dursanii goolabuun barbaachisaa ta'e argameera jedha. Manni maree ministeerotaas labsichi osoo yeroon isaa hin xumuramin akka ka'uuf erga irratti walii galee booda akka ragga'uuf gara mana maree bakka bu'oota ummataatti qajeelcheera. Labsii yeroo muddamaa kanaan wal qabatee sakatta'insi cimaan kutaalee biyyattii hunda keessatti geggeeffamaa tureera. Namoonni hedduunis labsii kanaan wal qabatee hidhamaniiru. Mootummaan haalli waan fooyya'eefan labsii yeroo muddamaa kaase jedha. Ta'us lolli daangaa Tigraay fi Affaar irratti bifa haaraan ka'eera. Naannoon Affaar humnoonni TPLF daangaa ce'uun aanaalee isaa 4 weeraruun lammiilee buqqisuu himataa jira. TPLF birmadummaa naannochaa sarbaa waan jiruuf mootummaan federaalaa tarkaanfiitti deebi'uu qaba jechuun hoogganaan kominikeeshinii Affaar kaleessa dubbatanii turan. TPLF gama isaan humnoota naannoo Affaartu Eertiraa waliin ta'uun na weerare gargaarsa namoomaatti karaa cufe jechuun himate. Gama kaaniin ministeerri muummee Abiy marii diyaaspooraa biyyattii waliin taasisan irratti finciltoota Tigraay waliin mari'achuuf qophiin jiraachuu dubbachuu isaanii maddi oduu Associated Press gabaaseera. Associated Press miseensota diyaaspooraa marii irratti hirmaatan wabeeffachuun akka gabaasetti mootummaan Itoophiyaa waraana baatilee 15 ol lakkoofsise mariin xumuruuf qophiidha. Walgahii kana irratti hirmaachuu ka himan dura taa'an Koree Diyaaspooraa Ameerikaa Itoophiyaa obbo Masfiin Taganuu gama mootummaan waraana dhaabuuf fedhii cimaatu jira jechuun dubbatan. Maricha irratti ministeera muummee Abiy mariin ni jiraata fedhii biyyattiif dursa ka kenninu mariin sababaan deeggarame ni jiraata jechuun dubbachuu obbo Masfiin Associated Press itti himaniiru. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa amma dura waa'ee marii TPLF waliin godhamuuf adeemu kanaa ifatti wanti jedhan jiru. Garuu aangawoonni biyyattii garee shororkeessaa TPLF waliin mariin kamuu akka hin jiraanne dubbachaa turan. Gaazexeessaa Oromiyaa Broadcasting Network OBN kataa'e Seefuu Gurmuu eegee hidhame ji'a tokko lakkoofsisuu maatiin BBC'tti himan. Haati warrisaa Aadde Xurungoo Ragaasaa Seefuun eegee hidhamee murtiitti guyyaa tokko don dhiyaatiin hidhaatti rakkachaa jira jetti. Akka inni itti qabame waa'ilkeen maatii olaanaatti himti. Atti inni ittiin qabame hojjetaa Adaamaa hojjetaa jireenya jechaadha. Seen taa'u nu bira jechaadha. Amma Adaamumaan gaafachuu dhufee daa'imni akka dhukkubsattee jechaadha. Dhufuunii fi qabuun isaanii qixxumaa yeroo seenanii qabanirree poolisiin lama seenanii kan qaban kafana seera qabeessatiin iyyuu miti kan yeroo dura nutti seenanii kafana akkanumaan taraa kafanaatti uffatanii seenanii hora boqan obbo Seefuu si barbaanna jedhanii Seefuun jira innaan hin jiran jedheeni Seefuu si barbaanna ati maalirra hojjettennaa OBN irra hojjedda miidiyaa mootummaa
mootummaatirra jedhe. Ati miidiyaa mootummaa gabaasuudhaan dhufne waan intarbii godhuu dhufte qabda. Gaazexeessaan gibbii kee jiru makiinaa tokkotu dhufaniin jedhanii jedheen gibbii kee seennee raawwannee fattashuudhaaf mana kee seennee raawwannee fattashuudhaaf dhufne jedhee fattashii ana waan takka uumaan irratti hin argitanii ani kanan hojjedhu mootummaadha fi ani maatii kootan laallachuu dhufe kanan dhufe ijoollee koo biraa seenanii manatti fattashanii waan hundaa isa ilaalanii waraqaa ittiin hojjetu hin qabaa safarkaa mattaawaqaa eenyummaa hin qabaa hin ilaalanii homaa irraa hin dhabanii ati GBS'dhaan si hordofaa turre ana GBS'dhaan hordofaa turtanii ani GBS'dhaan hordofamaa ture dhuguma balaa kanaan uumu yeroo kanan ta'u ta'e yakkattan liyaadha karaa seeratittan liyaadha bilbila isaa yeruma san irraa fuudhanii raawwatanii dhufanii qabanii raawwatanii deemanii amma sammumaan bilbila wayii barreessee raawwatee barreeffadhu naan jedhee naa kenne dhaabbata kootitti ammumaan tana battala kanatti naa bilbilii seefuu qaban jedhiini nama dhufa maalum jedhaseet isaan kallattii waajjiruma keetirraa bilbilanii raawwatanii qabaa seefuu nuun jedhanii waajjira keetirraa olaanqitii kan keessatti shirri mataa isaatirratti hin xaxini hin jiru wanni isa hin godhin hin jiru ilma namaa dhiisitoo horiin badhee sanitti hidhamu guyyaana duudhaa halkan qorraa maal jedhee garuu ani isinitti ibsuu hin danda'u yookaan yakkuste yookaan baddaluste kara qaama seeratitti mana murtiititti nu deddeebisaa raawwadhaatoo waan isaa kana hattaarraa qulqulleessaa addaan baasaa hin geessu bakkaluma sanitti xurree deeme ijoollee sadi harka qabadhee san namni kun nama 7 horataa ofii wajjiniin jechaadhaan hojiin qabu ani ijoolleen guddisa daa'imman sadi shishikiidha daa'imni takka xiqqishuudha reefu amata guuttii ishii dugdatti baaddee ijoollee lama harka qabadhee raawwadhee san godina dhaqee dubbise na jalaa dubbachuu hin dandeenye kan godinaatis deebinaan immoo bakkaluma sanitti jechaadha mindaan isaa bakkaluma sanitti nurraa dhaabbate akkatti dararama kanarra jirra. Hariyyaan isaa kan manni dhawlaancitti dhaqee gaafatee qabeensi isaa yaaddessaa jedha haali inni kee jiruu fi shakkii qabameef akkanaan hima. Iddoo keessatti namni waajjira osoo hin ta'in yookiin immoo manadhaa osoo hin ta'in dallaan guutuu sharaa waxxaree kuun immoo uffata ofirraa baasee fa'aaduudhaaf jecha gubbaarra kaa'ee sharaa kan keessa bula giddi keessa guutuudha iddoo innaaf rendi gaafiin tokko hin jiru mana murtiitti dhiyeessuu hin jiru abbaa kana namni siin jedhu hin jiru qabduma qabamtee machuma keessa galtee teessi jalliste. Waan ittiin shakkanii kana na gaafatanii kanaan si shakkine naan jedhanii yookaan immoo waa'ee kanaan qoratanii waan jedhee sitti jira. Hariiroo nama biyya alaa jiruu fi warra shahiidhamu kan hidhatee waliin qabdaa waan akkasiiti naan jedhanii kana garuu ishee godhanii immoo maaragaa dhabanii san booddee mana murtiitti san dhiyeessanu jallisee akkasitti keenyaadhe. Hidhamuu hojjeta isaanii kan ilaalchisuun OBN irdeebin argachuuf yaalii taasifnee hin milkoofne itti aanaan daayireektara olaanaa OBN obbo Korre Shaanqullee hidhamuu isaa irraa kan jedha. Waa'ee kana waan yaadan hin qabnu. Jechuun ati dhuunfaadhaan beektu moo dhaabbati waa'ee isaa waan quba qabu hin qabu? Ani dhuunfaadhaan waan beeku hin qabu. Qaamni isa to'ate bakka biraa jira. Ani waa'ee kana keessa beekee waan sitti hin qabu. Waldaan gaazexeessitoota Oromiyaa Gamisaatiin hidhaasaa dhiyan kan dhaga'uu fi qulqulleeffachaa akka jiran durtaan waldichaa Naziif Jamaal BBC'tti hima. Ijoolleen keenya baay'ee jira OBN keessa namni informii nu godhan jiru gadda dhaga'ee immoo ijoolleedhaa bilbileen ture naan kaasne Zinaabuu Faayis bilbileen ture haala isaa adda baafachuudhaaf bakka inni hidhamee jiru iyyuu hin beeknu ture amma akka walanjiteetti hidhamee jiru iyyuu sumarraan nagaara malee. Dhimmi hidha gaazexeessaa kanarraatti deebii argachuuf bulcha aanaa Bosaatti ajaja poolisii aanaa Bosaatti bulcha godina Shaawaa Bahaa ajaja qajeelcha poolisii godina Shaawaa Bahaa erga deebiin bilbiluullee deebii argachuu hin dandeenye. Dhaggeeffattoonni namoota gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaan pireezidantiin Itoophiyaa Saalewarq Zawudii Dr. Silaashii Baqqalaa fi Jeneraal Baacaa Dabalee dabalatee hoogganoota duraanii mootummaa fi muudama garaagaraa kennite. Ibsa galgala kan kenneen waajjirri isaanii pireezidantiin kun qondaaltota kan dabalatee namoota 27 fi muudama ambaasadarummaa kennu. Mootummaan naannoo Oromiyaa woboon manneen barnootaa 160 ol gubuu fi barattoonni 300 ol barannoota irra bittinnaa'uu beeksise. Hidhattoonni mootummaan Abbaa Shanee jedhee yaamuu fi paarlaamaan Itoophiyaa shororkeessa jedhee labsu kuniin kutaalee Oromiyaa godinaalee adda addaa keessa sochii waraanaa gochaa akka jiran himan. Himannaa mootummaa kanaan wal qabatee hoogganoota woboo irra deebii argachuu hin dandeenye. Ji'oota shaniin booda yeroo jalqabaatiif gargaarsi fayyaa naannoo Tigraay dhaqqabsiisuu isaa koreen fannoo diimaa idil addunyaa ICRC'n hima. Qorsa barbaachisu dabalatee meeshaa gargaarsa fayyaa xiyyaaronni qabatan magaalaa Maqalee dhaqqaban. Itoophiyaatti qindeessaan fayyaa ICRC jijjiirame kun boqonnaa guddaa jedha.
US xiyyaarota waraanaa $2 biliyoon ol baasan Masriitti gurguruuf wajiirri dhimma alaa Ameerikaa gurgur xiyyaarota geejjiba waraanaa kana Masrii waliin akka raawwatuuf aayyam. Kan malee Ameerikaa sirnoota raadaarii ittisa haleellaa qilleensaa fi meeshaalee loltummaa biraa $3 miliyoon ol baasan gurgurtee jirti. Boodiin hojii raawwachiiftuu dhaabbata fayyaa addunyaa WHO'n lama Itoophiyaa Dr. Tedros Adhanom marsa lammataa fi dhaabbaticha hooganuu kaadhim. Dr. Tedros barkoom 2017 nama Afrikaa irraa yeroo jalqabaaf dhaabbaticha hooganuuf filatamuu ta'e. TPLF deeggaruu fi oduu sobaa tamsaasuun dhiyeen kan mootummaan Itoophiyaa boodichaatti himatullee dubbiin akkanumaan hafti. Itoophiyaan barkoom 2020 jechiseeks yookiin saalqunnamtii jedhuun Google irratti barbaaduun akka addunyaatti sadarkaa tokkoffaa turte. Hawaasa waa'ee saalqunnamtii ifoominaan haasa'uun akka waan qaanitti ilaalam keessatti sadarkaa kan argachuun dhimkan irratti hanqinni odeeffannoo jira gaafii jedh kaasa. Gaafii kana akka ka'umsatti fudhachuun hawaasa keenya keessatti waa'ee saalqunnamtii haasa'uun maaliif barbaachisaa akka ta'e iyyaafanne. Dr. Naafi Adgeetuu Yuunivarsiitii Haramaayaatti hakiima waliigalaa fi barsiisaa akkasumas miidiyaa hawaasa irratti dhimmoota saalqunnamtii waliin hidhata qaban barsiisuun hordoftoota 100 olii horate. Ogeessichi hawaasa keenya keessatti waa'ee saalqunnamtii haasa'uu irratti hanqinni guddaan waan jiruu fi fayyaa wal hormaataa fi saalqunnamtii keenya irratti dhiibbaa uumee jedha. Saalqunnamtii sarara wal qabatee hawaasni keenya dhimma waa'ee kanaa baasii dubbachuu irratti gaaffiin guddaan jira. Ijoollummaa marraa jalqabame. Walqunnamtii saalaa maatiin ijoollee akka waan baalagee ta'etti itti himu. Ispeeshaalii naannoo qaama saalaas immoo waan baalagee isaa jedhee dubbata. Malis maqaa isaa kaasa illee yerootti dubbatan hin jiru. Yaadni kun sammuu keenya keessa waan jiruuf wanti kun sammuu keenya qabateera jedhee yaada. Maatiin ijoollee isaanii dhimma kanarratti hubannoo gaallee hin kennaniif. Ijoolleen mataan isaaniillee heerumanii hin beekan waan ta'eef gaafa gaa'ela maal akka godhanillee maal akka isaan mudatullee ijoollee isaanitti namanne yeroo baay'ee. An amma kan na mudatee deemtee gaafa erga walitti ol fuudhanii walitti heerumanii booda naannoo walqunnamtii saalaa gochuuf yommuu kaanii waan baalagina gochuuf jettee kan mana baatee baqatteellee argeera dhageeras jechuudha. Maaliif jalqabuma kaastee kanaan guddatte waan ta'eef. Siyaaneen illee ammoo dhimmoota barnoota wal hormaataa fi saalqunnamtii hidhata qaban irratti barnoota digirii 3ffaa barachaa jirti. Siyaaneen aadan waa'ee saalqunnamtii haasawaa hawaasa keenyaa boodatti hafee akka jiru ibsiti. Akka hawaasaatti waa'ee walqunnamtii saalaa ifaan dubbachuun ifaan mari'achuun akka safuutti ilaalama akka waan badaatti ilaalama. Kun immoo rakkoolee guddaaf nu saaxilan yeroo ijoolleen dubaraa yeroo laguu ilaalan otoo informationii homaa hin qabaannetti experience godhu jechuudha. Kun immoo kan ilaalchisu marii ifa ta'e akka maatiin hin goone jechuudha. Kanaafuu manni barumsaas maatiinis ifa ta'ee barumsa sirrii isaaniif kennuu qaba jedhee yaada. Dr. Naafiyad namoonni qaamsaalee isaanii yeroo dhukkubsatan yookiin dhibeen wal hormaataa yeroo isaan mudatu dubbatanii yaala argachuu irratti baay'ee rincicu waan ta'eef rakkoo keessa galuu himu. Manuma yaalaa yommuu dhufan mataa isaanii tokkoffaa hin dhufanii sodaatu maal jedheen dubbadde jedhu. Even haati mana abbaa manaatti hin dubbattu abbaa manaallee haadha manaanii dhoksaa jechuudha. Mana yaalaa immoo yommuu dhufan immoo waa tokko dubbachuudhaaf wantoo jedhu bira naannoo dubbatanii hawaasni keenya dhimma kanarratti dubbachuun ni salphata. Kanaafanii wanti kun hawaasa keenya irratti cabuu qabaadha wanti kun. Kan safuun ta'u yoom akka ta'e beektaa waa'ee qaama saalaa isaa yookiin immoo haadha manaa isaa wajjin baasiin dubbatan mana yaalaa dhufeen argatu taanaan sadarkaa biraa keessa galuu danda'a. Fakkeenyaaf hiika gaa'ilaa yoo ilaalte daayivoors yoo ilaalte akka addunyaatti sababni inni guddaan mana murtii deemteessuu gaafatti walqunnamtii saalaa keessatti wal gammachiisa. Yeroo sana namni kun wantoota garaagaraa safuu hawaasaatiin yeroo sana cabsuu danda'a. Kanaaf hawaasni keenya dhimma kanarratti dubbachuun baay'ee barbaachisaadha. Ifatti. Itoophiyaan jechiseeks yookiin saalqunnamtii jedhu fayyadamuun Google gochuun waggoota muraasa as biyya sadarkaa tokkoffaa aga afuraffaa jiran keessa galtu maaliif akka ta'uu danda'u Dr. Naafiyad waan yaad ibsa. Furmaan isaa immoo ifaan dubbachuu jedha. Dargaggoon yeroo baay'ee araada pornoogiraafii yookiin immoo fiilmii saalqunnamtii ilaaluun qabamanii jiru baay'ee. Inni kun gama fayyaadhaan hin gorfamu tokkoffaadhaatti. Tokkoffaa saayikooloojikaalii akka isaan miidhaman godha. Wantoota riyaalistik hin taane riil hin taane yeroo isaatti fayyadaman ni argina jechuudha. Pornoogiraafiitti kaanii saayizii qaama saalaa ilaalanii kan isaanii wajjin waliin madaalu. Kaan immoo akkasitti maaf hin gochuudha. Gamaraan immoo araadatti ta'ee gaafa shamarran bira gahan mataa isaallee kan dadhaban dhiironni baay'een dhalaan baay'eenis jiru jechuudha. Gama fayyaan kana deeggaramu. Garuu immoo hiriyoota wajjin haasa'uudhaan fakkeenyaaf namoota wajjin waa'ee kana haasa'u dhiiris ta'ee dhalaaf dhalaanis ta'e yookiin immoo dhiiriif dhalaan illee wanta kana
bal'inaa wal jiraasuu danda'u. Inni kan biraa maatii keessatti fakkeenyaaf abbaa manaa fi haati manaa waliin haasa'uu qabu. Kanaaf sadarkaa maatiitti, sadarkaa mana barumsaatti, sadarkaa immoo abbaa manaa fi haadha manaatti, gama biraatti immoo gama ogummaa fayyaati. Warroonni akka keenyaa fakkeenyaaf ammaa gama miidiyaa hawaasummaan barsiisaa jira. Gama yuutuubiinis ta'ee, gama feesbuukiin, telegiraamiinis ta'ee, pilaatfoormiin argadheen kan biraa immoo gaazexaa irratti illee barsiisaa jira dhimma kanarratti. Hawaasni akka dhaggeeffatooteen sagantaan irraa aganumaan waliin turuu keessaniif ulfaadha isiniin jedha. Maqaan kee Aslee Galgalooti. Nagaa